السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتم توتا في كجوب توتا أمة أورمو مستروي تجرا مستروي سنتما كت أمانة كنت تقول أنو سنتما سنمو قد مرات التنوردوفا أستي أنقل علي سديد تجاب سيرا كله جتشو أفهم باتن كله سديد تجاب سيرا أستي دمو سكارة سيني كان لما زيت اللي برجوكو كان توكو كاميرا ishigii kana lamatti naqaa isa diimaa isaa yoo ta'e inni tokkochi hin gaha kun waan xixiqqaa ta'eef akkanaa kana lamatti naqe'anii kaameraa lamatti naqee jechuudha. An kana lamatti naqee jechuudha. Amma anqulaalii aanaa furdatuuf isaa waliin dhaadhaa so'uddallee xiqqooma wayii xaallirra godhaa waan sukkaara qabuuf so'udda baay'eetiin guddisuullee yoo barbaadan paawudarii illee itti godhuu hin dandeettanii ani waan amma of biraa hin qabneef homaayyuu itti hin goone dura itti goone amma of biraa waan hin qabneef itti godhuu hin dandeenye anqulaalii hin dhaadhaa akkanaa furdatuuf jecha ka bukeessu bishaaniin osoo hin taane aananuma qofaan bukeessinaa bishaan ittiin godhu jechuudha. Yeroo isaan firfir jedhee bareedaa ta'e tola. Asitti duqeetiin kun duqeetii kiiloo tokkoof walakkaati. Duqeetii kiiloo tokkoof walakkaa aananiin bukeessinaa kinoo aanan kanaan bukeessinaa bishaan irra hin buusu jechuudha. Asitti kanallee akkanatti rukutadhaa aananii fi anqulaaliin akka waliin fudhatu xiqqoo hin rukutaa. Amma harceetti dabaladhaa. Harcee kiyyatti dabaladhaa haga xiqqoo wannaa fudhatutti kanumaan rukutaati itti naqa akkana jalaan goggalleetti suutumaan ol fudhachiisaa deema. Ergasii booda erga kanaan xiqqoo goggalaan akkana jalaan godhaniif rukutee booda harkaan sukkuuma jechuudha. Harkaan sirri sukkuuma. Haga xumuraatitti aananumaan sukkuumaa malee bishaan irra hin buusu. Dhiifama akka viidiyoon hin dheeranneef jecha haga xumuraatitti isin godhuu hin dandeenye kinuu amma sukkuumaa sirriitti akka hosseenutti sukkuumuu qaba. Kinoo akkana sukkuumee jabeenya isaallee hin jabeessine likkii ambaashaatitti akkuma ambaashaatitti waan godhuuf jabaataa akkasitti illee miti likkimatti jechuudha. Laslas ka jedhi jechuudha jabaataa osoo hin taane laslas yoo jedhe yeroo isaan namaa yaa'a yeroo godhan illee waan ta'eef yeroo isaan namatti tolallee waan ta'eef laslas ka jedhe malee jabaataa ta'uu hin qabu. Akkuma anzeetii kana tokkochitti godhes yoo barbaadan si tokko birallee itti godhuu hin dandeettanii hoo marallee itti hin baay'atanii hin tola malee homaayyuu hin badu. Kinoo akkasumatti sukkuumee jira sirriitti wal seensisee jira amma peestaalii kanaan akka qilleensi isaa hin seennetti hin affanaa yeroo inni bukaa'e walitti deebina sirri affanaa akka hafuurri isaa hin baanetti akka dafeenaa bukaa'utti ho'insi illee baay'ee hin jiru qorraallee miti qilleensi jiddu galeessaa sa'aatii tokko olillee turuu danda'a hin beekama waan ta'eef hanga sa'a tokko hin tura sirri affaneetu. Biraa deemaa yeroo inni bukaa'etti walitti deebina.
Kinoo amma walitti deebinee jirra. Naa bukaa'ee natti fakkaata hin bannee mee amma sa'aatii tokko ture deebi'ee akkami akka bukaa'ee ilaalla. Kinoo naa bukaa'ee jira maashaallah bareeda ta'e akkuma yaadetti naa bukaa'ee bukaa'insa keessaa baay'isaniillee miti. Likkitti naa bukaa'ee jira bareeda jechuudha. Asitti zayitii xiqqashuma akkana jalaa wanni hin qabaanneef qofa xiqqoo irra rigee akkanatti godha. Akkana qal'isee godha ofii fiitii irratti qal'isee jechuudha xiqqashuma kutaadhee lixii. Marallee hin haphisu yoo marallee haphate sarara waan itti baasuuf sararri isaa sun na jalaa ciccitaa waan ta'eef likkimatti jechuudha. Gonni tokko cinaa tokko achi dheeresseeti malee wal qixxeessee akkan baasha sanitti hin godhu akkanatti goona malee. Sararri kun maaliif tola beeytanii yeroo dhadhaa itti dibnullee dhadhaan sarara isaa kan keessa seenaa innillee dammoo hin bareedaa sararri kun itti bahu kunillee bareedaa dhadhaallee yoo itti dibnu dhadhaan sarara isaa kana keessa seenaa firfirii ta'ee mirxii
Kinoo amma yoo godhuu akkana ta'ee jira godhee jira irraa yaayyafataa jirra. Maashaallah bareedaadha jedhee yaada. Kinoo laalaa akkanatti bareeda jechuudha bifti isaa. Kinoo haala kanaan geessinee jirra akkanatti xumurree jirra. Bishaan itti hin goone aananii fi zayitii wanta godhameef jecha hedduu mi'aayaa amma asitti dhadhaatti dibaa jirra. Dhadhaa cina tokko qofa dibna. Hedduu mi'aawu osoo dhadhaallee itti dibamuu baatee hin mi'aayaa. Dhadhaa yoo dibame immoo san caalaa mi'aayaa. Dhadhaan kun barbaree fi qimamiidhaan kabeeffamee hedduu mi'aaya jechuudha. Asiin akkana laalaatii wanta biraallee kana fakkaatu wanta manatti hojjetamu akka dabalee isinii fiduuf asumaan saabskiraayib laayik sheer naa godhaatii na jajjabeessuudhaan na bira dhaabadhaa Oromoo koo galatoomaa isin jaaladhaa isinin jedhaa. Kinoo akkanaatii koottaa wajjumaan nyaannaa mi'aa jechuudha. Isinillee akkanatti hojjedhaatii nyaadhaatii laalaa kan ittiin dibamnellee hin jira maaliif namni guutuun dhadhaa hin barbaadu waan ta'eef kan ittiin godhamnellee hin jira jechuudha jalatti.